gaaf ta'u ofirraa ragaalee sanii dhiyeessu obboleeyyantii ragaa jechuun nu ragaa barreeffama kitaaba agarsi yookaan daanii agarsi waaqeffata agarsi irra jedhu irratti hin jiru. Maaliif ennaa waan akaaniin darbaa dhufe waan jaarsolee argaa dhageettii irra dabraa dhufe. Waan argaa dhageettii irra dabraa dhufe fakkeenyaaf areeroo Boosaroo fa'aa jira, Ulee Bal'aa fa'aa jira, Annoo Miinyoo fa'aa jira. Warri kunini waan argaa dhageettii uummata kana dabarsaa dhufan. Yoo argaa dhageettii uummata kana dabarsaa dhufanii uummati kun hin baay'ee sooriyoo qaba. Sooriyoo jechuun horii isa kan keessaa hin qalata yeroo fakkeenyaaf gannaaraa yeroo ji'a arfaasaa yeroo amma akka dhibaayyuu sana yookaan hulluuqoo jedhanii akkana kana hin dhiyeeffata. Yeroo kanatti ammoo masjidi ofii isaatii xariirratee qalataa jechuudha. Kanaaf wanni uummata kan kee jira kan lamaan kamii ebeluun horiin hin du'ee isa jedhan kana adunni lubbuun kee jiru. Kaachirraan gatan fakkeenyaaf dhiyoo kanallee akka gatan luugu biri jira. Kan gatan fakkeenyaaf gatan yoo saniin jedhu bokkeenni roobee deengata horiin tahaan fakkeenyaaf horii baay'ee dhumu kun horaa guyyoo oola irra hafe reen nam tokko ree 58 dhumu. Sila gabboodha reen suni. Ree 58 kan dhufte ardaallee sanitti ma ardaa melbanaa ree agas gaha dhumtu sun uummati sun tokkollee nyaata. Hin kenne loon nam tokko loon 65 dhume guyyaa tokkotti loon 65 isaan ka dhume bokkaa fixee malee loon kan wadda abbooniin finde nyaachisa ture mana isa keessa nyaachisa ture erga nyaachisa ture gaaf bokkeenni dhufe isaan dhumatanii dhuma energisiisanii mootummas namoota naannoo san jira hundatti amanii hin nyaanne jechuudha. Yoo sila aadaan horii kan nyaachuu kan jiraatte horii ammas ga'u gatanii ture. Achi qofaa bitisanii dabra Keeniyaa godinoonni afur olmoos uummata keenya kan uummata afaan Oromoo dubbatu Oromoodha. Uummata kana deengada bokkaan dhiyoo oftee jechuudha. Gara reefuma sadii keessatti ardaa gorrayi maaloo ardaa marsabeet keessatti jechuudha. Horii kan uummati sun baay'een isa waaqeffataadha. Namni tokkollee hin nyaanne. Isa qofaa miti. Kun asuma horiin kaas konkolaataan harree maal ta'u loona ta'u guyyaa dhuungachi keessa karaa konirra. Aadaan uummata kana akkamii waan sooriyoo ofiin qalan yookaan horiin sun horii isaatii hin galatu dafee qalataa jechuu barbaadetu. Fakkeenyaaf kan koromii loonii waan atu hin caba. Argaa guddattee fi balee keessa looniin bu'a reheen hin buuti. Isa bira dhiisiiti qeerramsi yookaan qeerramsaan beektan sirraa qabee reefa amma baay'ee nyaatati kan keessa geedalloon. Dafteetti wanni godhatta yoo isheen akka du'a taate inni qabee harka baafatta horiin kun hin fayyu jettee daftee qalattaa jechuudha. Haala kanatti iyyuu jira. Uummati kun ammoo amantaan isa kun akkamii yoo ta'an uummati waaqeffataa kun inni waaqattuu jira. Fakkeenyaaf amma baanki waan gurraacha. Waaqa akka reefa godhesi kennallee kaasaa ture kana jechuudha. Waaqni kun akka nam kiristaanaa yookaan akka nam islaanaallee kitaaba kanaan deeggarame odoon saniyyuu argaa dhageettiin deeggarame dhufa. Fakkeenyaaf argaa dhageettii keessa warri akkan jedha. Waaqni jira nam tokkotu gar waaqa dhaquuf deemeera. Namni gar waaqa dhaquuf deemu kun waaqa na horsiisii jedhe. Inni waaqa na horsiisii jedhennaan tokkin ammoo maal jedhe waaqa dini beekumsa naa kenne mallansa naa kenne achiin dudduuba wanni sun cufti sii dhufti beenii jedheeni jedhe. Wajawwe kan kitaabaatiin miti uummatatu jedha waaqeffataan. Gaafa amal dansaa fi waan dansa sii kennu wanni kaan cufti faan si dhuftii jedhee. Yookaan quraanaa fi kiristaana baay'illee deemtu wanni sun ammoo deebitee wal deeggarti jechuudha. Namni tokko yookiin waan dansa hojjete wanni dansaan kaan cufti hordofteettiin faan isa dhuftii jecha. Kanaafuu gaaffiin obboleessi chirree fuusaan nu gaafattanii wanni jira yaadi jiru kana. Namni tokko deengada bokka ardaa sanitti aana dhaasi ardaa goorilee keessatti bokka dhiyoo erga horiin gabbatee bokkeenni roobee bakakkaan buute loon isaa loon 5 dhuman goomulee loon 2 dhume. Loon san tokko namni nyaate bokkoosu wanta du'e wanta namni hin dhaqqabatini kanaaf deengada aana galatoonni amma bu'uuranatti illee akkasii kan ukkaafamee fi kan fe'amellee ni nyaata yaada jedhu deebiidhaan ustaazillee kaasanii ati immoo ragaa kan jedhamu dirqama waa irratti maxxanee BBC yookiin Aljazeeraa irratti maxxanee achirraa finnee dhufnaa yoo ta'e sanarraa jaan qabnu sanatti illee hin jiru. Ragaan dhaabbataan kunoo lakkoofsaanii hammanni dhumeera hammanaan karaa kanaan gabaafameera achi jiraadhee beekee fi argii ka jedhu kana jira waan ta'eef Oromoo baktii nyaataan walumaa gala maqaballeessiidha. Boodalleen isa ormi namaan jedhe caalmaa ofiin jedhu. Obsa dhiifama naa godhi dhiqoon yaada akka malee dhiibu jirta arguu jira yaada akka malee dhiibu jirta. Isa kanarratti wannan siin jedhee keessatti waan dhaladhee keessatti an guddadheedha malee waan irra na barsiiftuu miti. Eegalee dhageeffatu jaatan.
jaatan dhageeffatu beektu gosi. Miira keessa galtee naasee na hundi keessa akkuma illee miira keessa gali. Sini galee wannan siin jedhee tokkoffaa jaataniini beenteedha jechuu jira. Tayyib beenteedha. Waan kana keessatti asiin dura wanni dubbane deengata mana Muhammad Aljazeeraatti illee wanni haasa'u turre namoonni amantii biraadhaa kan seenne nuti ofii kenna fakkeenyaaf ammaanii kuma waan gaafadhee qallaalitti amansiisutu jira. Qallaalimatti waan amansiisutu jira. Amma inni jaataniini hin beekuta malee Boorana keessa wanni kun hin jire jedhee ka dubbatu fakkeenyaaf ammaan ofii kiyya amma kana ijoollee musliimaadhaa fideetiin ijoollee musliimaa Boorana keessa dhalatan fideetiin waan kana yoo garsii dhaabe maal jettaan dabalataan sagalee abbaa gadaa yookaan ammoo nama abbaa gadaa duriyyuu haa ta'u kamiyyuu haa ta'uti ofii kiyya haasofsiisee yoo rabbi jedhe biiznillah tiiktook mara dhisinii gadi dhaabu yoo rabbi jedhe biiznillah osoo walii galee akka jaataniillee akka sobe achumaanuu akka baruu fi akkasumallee ammoo dogongorri kun eenyu bira kan jira fakkeenyaaf amma awwal bira jira ebalu bira jira jechuudha. Ofii kiyya sagalee waraabsiseetiin gaafachiisee sini galee irra deebisee abbaa magadaadha kan biraati miti abbaa gadaadha namoota naannoo san jiran akkaataa wantoota nyaatamu fakkeenya kaalsiidha ani kun on jira alhamdulillah rabbil alamin waan nyaatamu waan hin nyaatamne ni beeka sirri bareecha. Ustaz gaaffii akkasumas deebisoo asumatti as fagoon hin deemne waan fagoon hin barbaachisuuf jira. Gaaffii tokko deebisa gaaffii. Ustaz tama. Jaatanii dubbadhu. Ustaz isinis dhiisaa jattaaniin isaa dhiisuu obsaan dhagaa jirtu na fakkaata dhimma gidduu galee osoo gara Itoophiyaa keenyatti deemnee innis gadi isinii dhaaba jechaa jira akkuma jedheyyuu akkuma inni qopheentee dhufe musliima fi teestii waan akkasii jiraatte yoo dhufe walii fi fudhatu jechuudha saniifu yoo tokko sanitti muftuu dhaane sa'aatiin deemaa jira dhiifama godhaa qabu. Sa'aatiin deemu jira akka malee sa'aatiin deemu jira isa kana ta'eedhaaf mara kun qabuti yeroo biraadhaatti qabaate yoo barbaadde akkaan guutuutti ragaa guutuu walitti isinii sabaasabee ragaa biyya bifa barreeffamaatiin jiru sirna qalmaa qaboo keessa jiru. Neetworkii rakkisaadha tokko isin deebisee deema. Abbaa gadaan gaafadhaa kan gaariidha. Abbaan gadaa torbaan baallii qaba. An abbaan kee torbaan baallii keessaa nam tokko baallii nam torbaan fuudhanii yeroo baallii abbaan gadaa haaraan kennu nama torba ta'anii fuudhan torbaan baallii jedhan. Torbaan baallii kunin uummata Oromoo jechuun dhugaadha mataan abbaa gadaati. Abbaan gadaa mataan isaa waan du'e nyaatu laala waan dhiigi isaa hin bu'in takka illee hin nyaatu lafa iyyuu hin qotu fakkeenyaaf abbaan hooluu hin qotatu hin dhalchiisan jedha hin dhalchiisu seeda qabani abbaan gadaa kun lafa yoo hin qotallee ittiin dhalchiisan lafti waan fuudha seena qabdii kabaja qabdii hin dhalchiisaa jedhanii malee hin qotaayyuu hin jedhan afaan isaatii hin seedan kanaaf abbaa gadaallee gaafachuu hin dandeettan abbaan gadaa akka aadaa Oromootti in ariirratayyuu waan ariirti hin dhaqqabatiniyyuu kan namni biraa hin ariirratin yookaan namni biraa isaa kabajaa hin dhiyeessin sooratu jechuudha abbaan gadaa akka aadaas akka dureetti kanaaf tunilleen armaana lukkuu battan guddoodhaansaa lammeessitu ammoo waan isan jettanilleen hedduun isii na dabarte fakkeenyaaf namni tokko godhuu hin danda'a wanta tokko waan namni tokko lama sadi godhu sabichatti bakka isanii tokkollee akka hin buufne jedha fakkeenyaaf amma Booran keessa dhufte nama waa nyaatu arguu dandeessa nama waan inni nyaatu arguu dandeessa iddoo biraa deemtee arguu dandeessa Hararreen lafa ta'etti arguu dandeessa ibeen fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa horii konkolaataadhaan kifilaageeriidhaan dhufeen akka namni wal saamu argaa jira namni nyaataaf wal saamu jecha namni kun amantii isaa idoonoo fudhatee jechuudha qalachuudhaaf wal saamuu ni jira isa sana fuunee kasaba akkan goona goleeyyan kiyya fakkeenyaaf wanni ani Booran keessa waan ofiin du'e nyaate Booranichi bakka bu'uu hin danda'u yoo ammoo abbootiin gadaa sun taate bakka bu'u amma abbaa gadaa gaafatan abbaan gadaa akkanaan godhaa yoo jedhe isaan bakka bu'u walicha sabicha bakka bu'uu danda'a garuu haa gaadina lama guddatee waan inni qabutti abbaan gadaa waan kan tokkollee sooratu akkasii horaa bulaa deeman. Galata mijaatanii kanneen isa fideef baay'ee pirootestaantii ta'ee akka kana dubbatu fituu hin taane dhalataa naannoo sanaati dhalataa naannoo sanaa qofa mootuu hin taane mataa dargaggoo naannoo sanaati akkasiin naa beeka yoo yeroo biraattis quba qabaachuu ni dandeessu jechuudha galatooma ulfaadha. Amma
ayyaa maame ati bakka jaatanii lafa godhanu turi yoo fedha qabaattee fi bakka mijataa kan jiru naaf gala garuu yoo fedha qabaatte dhaggeeffadhu galatu akkasi. Maal jettee maame? Obsa interrupt isin godhuuf malee falmii kana sagantaa godhatanii irratti dubbachuu waan danda'amu. Amma tooftii guddaa harkaa qabnu kana kallattii agarsiifnu isan barbaadaa jiraniif nuti. Inni rakkoo qabu gargaaru waan akkuma waan biraa irratti hin goone gaafuman gaafadheeni barreeffama tokko naa deebise sana booda kottu gali jedheetiin gasheen malee waan kanaan dura illee dubbanne miti. Ustaaz Faraan illee ani hin dubbanneen falmaa ture hamma isaan dhufanii waan jechuun bakti jedhamu kan afaan Oromootiin maal akka inni jedhamu beeku. Amma isaan jedheera naan jedhanitti hin jennee falmaa turre maamillee gaafannaan lakki akkasitu hin taane kan inni tokko kan isa tokkoof baktiidha kan inni tokko kan isa tokkoof hin nyaatamu jedhanii kontekestii jedhu naaf godhu jedhaan dhiisee kan isa gargalalleen irraa naa gaafadhu jedhameetiin irra deebiidhaan gaafatamnaan hin gaafadhe amma gara ayyaana kabaja irreechaatti haa deemnu. Eenyu kaa jalqabna eenyu gaafanneet fakkeenyaaf nama irreeffatee beeku maal godhe bakka irreeffannaa sanaa dhaqee kan jedhu sana booda immoo isin gara wantoonni kun gochaawwan kunniin aktivitiin kunniin amantii keenyatti akkas jettanii gaaffii akkuma kanaan foormaatii waliin gaddaatiin kumaadha wajjin dubbachuu dandeessu galatooma. Ustaaz Faraan Ayyee Ustaaz Faraan hin eegadu obsaa jalqaba fakkeenyaa fi Ustaaz Faraan isas keessa jiru Ustaaz Awwal isas keessa jiru obboleessi keenya Margaan isas jira kumaan isas keessa jira irreecha waan jedhamu wal qabatee jechuudha. Hawaasni keenya jechuudha kallattii garaagaraatiin hubatee bakka kanatti kan argamu akka jiru namoonni beekaa inni akka amantaatti deemus akkuma jiru ta'ee inni ammoo akka aadaattis deemu akkuma jiru ta'ee inni akka siyaasaattis deemu kun marti keenya ni beekna. Fakkeenya 2016 kaafachuu dandeenya qeerroo meeqa achi dhumate qeerroo san keessa waaqeffataa meeqa jira islaama meeqa jira kiristaana meeqa jira jedhamuu kan lakkaa'amu ta'ee jedhe kaasuni Yuunifa sana baasuudhaaf waan dijitaala ta'e hin qabnu waan ta'eef tilmaama namoonni beeka jedhee yaada. Kanaafuu marti keenya iyyuu amma irratti inni kaleessa akka har'aaf immoo wanti adeemaa jiru maali waan jedhu wal qabsiisee kallattiin kun miidiyaa irratti har'aan tana jechuudha. Dhaloonni kun kallattiin itti fuulee deemaa jiru kun akka kaleessaatiin miti ittiin wal xiqqeessuu ittiin wal arrabsuu ittiin amantaa ofii filmeessuutti deemaa jira waan ta'eef wanti kun qaba amantaatti akkamitti ilaalama akka Oromootti immoo akka waaqeffattootaatti immoo akkamitti ilaalama waan jedhu kallattiidhaan abbootiin amantaarraa dubbatanu ani dhaggeeffachuun obboleewwan keenya koomantii jala dhaggeeffachuudhaan kanuman jedha. Ayyee Ustaaz itti fufa ammoo anaaf irreechi kana jedhee itti fufu sana booddee na gaafattu. Nandeessa nuunis ibsa kenninatis ibsa kenninis irratti gaaffii wal gaafannaa barabaraachin laa seerri marii ati ibsa kennita waa'ee kan amantii irratti yookaan waan waaqeffatu irratti nun immoo irreecha akkasii amantaan islaamaa immoo kana kennisa booddee waan ati jettu irratti gaaffii gaafadhaa yookaan immoo waan dubbadde irratti gaaffii nagaatti akkasii seerri marii na fakkaata tufuu dandeessatti sookee. Irreeffatanii beektu Ustaaz? Irreechi yookiin immoo gaaffii qabatasa. Amma waan ta'eef sana dabalatee dubbachuuf waan ta'eef siifin ibsa rakkoon hin jiru ani irreecha akkamittan ilaala kan dhuunfaa kiyyaa jechuudha. Irreecha akkamittan ilaala kabaja ayyaana Oromoota kan galateeffannaa kan gannaa macaqii gannaa of galchee booqaa birraatiin isa of galche isa dabarse isaan gahe isicha ganna sana of galchiisee galateeffannaa sagantaa galateeffannaati jedheetiin hin beekaa ayyaana galateeffannaati jedheetiin hin beekaa. Kanammoo akka aadaattis akka amantaattis aadaan madda yookiin immoo ka'umsa amantaa waaqeffannaati waan ta'eef aadaan uummata Oromoo ka'umsa amantaa waaqeffannaati waan ta'eef iyyuu akkasittan beeka. Sababiin ani irreeffadhuufis saniifi irra jireessa immoo Oromoota wajjiniin akka wal arguuf Oromoota wajjiniin akka wal quba qabaadhuuf miira tokko akka qooddadhuuf aadaalee garaagaraa bifa garaagaraa akkaataa uffannaa dabalatee jechuudha akkaataa sirbaa dabalatee jechuudha even akkaataa dubbiillee dabalatee loqoda garaagaraa
dhufanirraa achitti waan an arguuf jecha waan oromummaa waan hunda caalmaa waan irraa calaqqisuuf jecha amantii caalmaayyuu oromummaan waan irraa calaqqisiisuuf jecha daayivarsitii waan irraa mul'atuuf jecha sanaaf nan taasisaa jechuudha. Ogguun irreeffadhu immoo waaqa tokkichan itti galateeffadha sabara eegaleetii fi kabara darbeetii fi kabara naatiif kabara dhufuutiif jechuudha. Sanalleen haala sanaatiin nan godha. Isin yeroo isin immoo akkamitti ilaaltu yaada jedhu deemnee isin taalee kumaara dubbatu galatooma. Galatoome. Egaa ibsa akkuma jechuudha. Lagaamu. Asirratti wannan attention kennaati dhaggeeffadhaa warra jala jirtan illee irreechi aadaas ta'e amantiis qabxiiwwan sadii irratti kaasa. Aadaa watees qabxii sadii irratti kaasa, amantii watees qabxii sadii irratti kaasa. Aadaas haa ta'u amantii irreechi haraama islaama biratti. Aadaarraan jalqaba. Aadaa yoo taate akka amantaa islaamaatti aadaan waggaa eeggatanii bakka itti rabbiin galateeffatan hin jiru waan taateef. Waggaatti eegnee kan rabbiin galateeffannu hin jiru yeroo hunda waan galateeffannuuf irreechi karaa kana haraama taati. Lammaffaa qabxiin lammaffaa. Bakka sana irratti shubbisaa fi daansii garaagaraa yookiin shaggooyyee garaagaraa dhahama. Musliimni immoo sirbaa dhaggeeffachuun haraama. Bakka sirbaa dhaquun immoo inumaayyuu wanjala guddaa waan taateef karaa aadaa yoo taates ammas lammaffaa nu baasu. Sadaffaa dubartiif dhiirri achi keessatti wal keessa oolanii akka islaamaatti immoo yoo dirqamaan taate malee dhiiraaf dubartii wal keessa dhooruun haraama waan taateef karaa aadaa yoo taateyyuu aadaan shari'aadhaan yookiin amantaa islaamaatti walitti dhufne aadaadha jennee hin kabajnu akka musliimaatti jechuudha. Aadaan amantii islaamaatti walitti dhufne aadaadha jennee hin kabajnu. Takkaa immoo aadaan seera rabbii cabsiisus yoo dhufe amantiidha jennee aadaadha jennee hordofuus ta'ee galateeffachuu waaqeffachuus hin dandeenyu jechuudha. Lammaffaa qabxiin lammaffaa lakki irreechi amantiidha yoo jettan iyyuu amantiidha yoo jettan tokkoffaa nu musliimoonni akkuma sila jedhe iyyuu jechuudha. Amantiidha jedhamnaan amantiin waggaa eegee godhamu nu bira hin jiru. Amantii keessatti kan qabnu lama qabna jechuudha. Idala buhaa fi fiqirii jedhamu jira. Kan sanaan alaa waan waggaatti eegnee galateeffamu tokko hin jiru akka amantaatti. Nu dhorka amantiidha yoo ta'e amantiin amantiidhaan wallaallata waan ta'eef. Lammaffaa amantiidha yoo jenne bakka amantii isin gootan sanatti fakkeenyaaf akkan sarchii wayii dubbise tokkotti ragaa isin baasuu danda'a. Namni achi yeroo deemee waan kana raawwatu waan kana yeroo raawwatutti dubartoonni naannoo sanaa eejii kan eeyyamu eejiidhaan jira eejii xiqqaa 15 kan jira naannoo sanaa kanatti jira. Sana keessatti amma qaalluun ispiriitiidhaan gaadda kominikeetii haga gootutti warri sun hojii biraa dalagu. Lama kanaafuu bakka qaalluun jiru akka islaamaatti shari'aatti mana qaalluu deemuun hin eeggamamu. Qaalluu jechuun bakka isaayyuu deemaa jira lagarra waan taateef akka shari'aa islaamaatti haraama hin danda'amtu jechuudha. Qabxii sadaffaa lakkiyyuu qaalluu achitti hin gabbarru. Nuun achitti waan waaqeffannaa tokkoyyuu hin goonu. Garuu waaqa tokkicha galateeffanna shirkiidha akkamitti jetta? Bana garaan chillaa shirkii ta'uu